بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما شاء الله تبارك الله إيجا وردفتك يا obboleettiin tiyya takka meeshaa hedduu tanaan dura illee narraa bitattee haadhaafis tanaan dura narraa bittee jirti jechuudha. Ji'a akkasuma torbaan lama haasadi moo akkas dura amma immoo obboleeyyan ofiitii diriyaaf shiitii na bira jiru ordarii gootee jirti. Kana qofaa miti abbaa ofiitiif illee amaamaa fi shaalii ordarii gootee jirti jechuudha. Hagaduma viidiyoo kanatti na waliin tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuuf hin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii yeroo biyya alaas biyya keessas teessanii daawwatan hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii isin jecha kallattii maan egaa meeshaa obboleettiin tiyya ordarii godhatte isinitti kan agarsiisaa jirudha. Akkuma argitan hijaaba ayinaa sadii ordarii godhattee shaarbii afurra farxii qabdu kanas yuutuubii kiyya irratti ni argattan meeshaa kanneen hundi isaatu jechuudha. Bifaan isa sadii isa afur kabitattee jirti obboleeyyan ofiiti jechuudha sarpiraayizii godhuudhaafi. Shaalii lamaan kanallee kun akkuma argite kana shaalii magaalaaf adiitti jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ishiitiif shaarbiin kunniin irra deebiidhaan dhufee jira. Ammas hijaabni tunillee dhuftee jirti. Minxaafii kanallee isa kana jechuudha. Bunni kana ordarii godhattee jirti obboleettiin tiyya. Bakka afuun qabu gibbii akka tasaa ta'eetiin minxaafiiwwan dhiqee waan bakkatti viidiyoo godhabeetiin waan istiidiyoo hiyyatti godhaa jira jechuudha. Dhiqqoodha. Obboleettiin tiyya isinii bunallee qabdi turte garuu bakka itti farrashuun agarree kanaaf isiidhaa ergee jira. Isin mootu yuutuubii irratti ni argitan jedheeti yaada suuraa bira isinii kaya gara dhumaatitti maashaallah tabaarakallaa isinii jecha kallattii maan wanti asitti argaa jirtan kana hundi isaatu ordarii kan godhatan jechuudha. Akkasumallee shiitii firee qonni addatti namaaf ni jechuu barbaada ollaa warra abbaa warraa hin qabne jettee mee kallattii maal osoo isa bira hin gahiintu dura jechuudha. Maal akka hojjechuudha deemu har'a guyyaan jummaa mubaarak baga ittiin isin gahee guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa soommanaa fi yeroo lammaffaa jummaan dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya baga guyyaa kanaan isin gahee jecha uffata miicceen ture uffata kana dachaasa jechuudha. Jalqaba irratti uffata miiccuun hedduu ulfaata yoon dacha'een immoo hedduu nama aarsa jechuudha. Kanaafuu uffata gizee miicuu addaan qoodee miicaa guyyaa tokko nama tokko guyyaa biraas kan nama tokko walitti qabee hin miicuu har'aaf mee shiitiiwwanii fi qamis yookaan maal jedhani sira jalqaba raqamisiiwwan kana dachaasaa maashaallah tabaarakallaa. Hagaduma viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni meeshaa mana keessaa barbaadan akkasumas namoonni siniif rakabooti baay'een keessan amma gaafataa jirtan haadha tiyyaa barbaada sinii gugurdaa sanii kaategorizii kan viidiyoo gadhiistu naan jettanii isinii ajajee jira inshaallah ni dhufa. Namoonni barbaadan kuwwan illee heloo jedhaa bakka takka isinii akka dhufuuf jechuudha. Hordoftoota kiyya meeshaa bunaa akkasumas minxaafii nama viidiyoo irratti godhataa jiru nama hedduutu haadha tiyyaa isiniif rakabooti jalatti minxaafii kana barbaadaa irratti farrashattee irratti ittuna jettanii kanaafuu isin ajajee jira. Viidiyoo immoo godhunatti hin tolle yoo meeshaa namarra ga'ee yoo natti tolle viidiyoo isinii godhaa isiniin jaa obboleeyyan kiyya gara keessaatiin heloo jedha. Namoonni meeshaa bunaa akkasumas teemirallee namoonni barbaadan gara keessaatiin na dubbisa. Torbaan lama ni qabna waan ta'eef asbeezaa maatiidhaaf namoonni barbaadan teemira zayitii buna sukkaara akkasumas misira ta'uu danda'a. Hundumaafuu asbeezaa mana keessallee warri maatii keessaniif barbaadan isiniin jecha egaa uffata kiyya dachaasutti jira. Akkuma argitan shiitiin babbareedina biratti ni argama. Namoonni barbaadan shiitii qofallee ni argama. Akkasumas shiitiif shaarbillee jira. Diriyaan hawwatallee jira. Shurraabiin hawwataa babbareedinillee na bira ni jira jechuudha. Kanaafuu karaa waasaappiitti na dubbisuu hin dagatina. Namoonni keessan gaafii garaagaraa na gaafattan yeroo itti qophooftanii na dubbisa. Namoonni meeshaalee gatii meeshaalee na gaafattan yeroo isinitti qophooftaniif yeroo isin maallaqa itti argattanitti isinitti kan himu ta'a jechuudha. Haalli jiru tokko miti waan ta'eefu akkana isin jecha egaa uffata keenya gara xumurutti geessu kaane shiitidha waan ta'eef nama dhibu dhugaa dubbachuuf ani uffata tokkosuuf hin jaaladhu. Dhugaa dubbachuuf yoo dhiironni tokko uffatan malee biyya keessatti shamarran uffata lawaalamii ani hin jaaladhu gara kiyya.
uffata tokkotu hin jaaladhu kaawuyyaa ni qaba garuu hin jaaladhu uffata tokkosu inni guddaan uffata yeroo miiccamee geeffamee dachaasuun dirqama akka ta'edha. Uffata kamuu haa ta'u shiitii fa'aa keessattuu yoo yeroo miiccanii yoo masaan hin dachaasee ni caccaba. Kanaaf akkuma alaa ol galchinee hin dachaasnee kaa'uu qabna jechuudha. Itti aansinee hijaaba. Qamisis shiitawwanis dachaasnee geessinee hijaabni baay'eellee hin xuroofne maaliif amma hijaaba osoo hin ta'in shaarbii babal'aa kana fayyadamna waan ta'eef inni oo'allee akka badaa bismillah hedduu takka wallahi lazimii waan immoo jira binu waa laafisu akkan isinin jaa bishaan adaamaa warri adaamaa jirtan bishaan warri azaa isin goote bishaan dura naannoo kenna baay'een baddu amma garuu hedduu takka baddi guyyaa 4 guyyaa 5tti dhufti. Akkanan isinin jaa kanaaf yeroo baay'ee uffata miiccuu namatti hin tolu. Haala kanaan dachaafnee geggeessinee diimlaayitii kana namoonni na gaafatan hedduu takka baay'een keessan ni jirtani. Ani kana amma hin binne waggaa tana bitee ka amma ifaa jiru kun na jalaa tabalashee jiroonni noyi ol gadhiise shiboon isaa baay'ee xiqqoo takkata keessa akka sirraa'uun iyyuu hin qabu yoo barbaaden ifaa barbaaden dhaama jechuudha. Akkanaaf aanu san dhabe jedhee tanaan dura isinitti himee jira. Namoonni immoo tiraas jarqii wantaniin tiraasii hojii barbaadan isinii hojjechiisuu danda'a heeloo jechuu dandeettanii tiraasiiwwan ramadaan mubaarak jettu tana jechuudha. Egaa kallattiimaan gara viidiyoo jalqabarraa sanitti isinii deebi'a jechuudha. Hordoftoota uffata kiyya geessee dachaafadhee geesseen booda jalqabarratti viidiyoo hin waraabne manatti qulqulleessee mana saaloonis tana istiidiyoo tiyyallee qulqulleeffadhee eegasii uffata miiccamaa san erga dachaase sirreesseen booda obboleettiin tiyya viidiyoo naa godhi namni birallee baay'een keessan hedduu akkanaaf yaaddan wallahi laazim rabbi yaada muraada keessan isinii haa guutu akkuma isin na jaalattan rabbi isin haa jaalatu rabbiin wallahi yaada muraada keessan hunda isinii haa guutu isin jaa obboleettiin tiyya tuni maamila tiyya yeroo dheeraati viidiyoo waraabii siin buusi dirqanaan jette maaliif jennaani viidiyoo waraabuun kan kee siifillee gabayaa siifidaa ani irra caalatti ati waan gaarii akka hojjettu tanaan durallee sirraa bitadheen beeka waan ta'eef wanni an viidiyoo godhisiin jedhu firiyoonni tiyya namni yeroo ammaa kanatti amaanaa bakka namaa gahu ni jira dhugumamee yoo keetii irratti ilaallee nullee ni bitannaa jedhanii waan natti dubbataniif isaan akka ilaalan barbaada. Kanaafuu viidiyoo godhii gadhiisinaan jettee jirti an viidiyoon godhuu hin hedu ture. Bakka jechuun namni tokko gara naa yaadee agana takka jechuun bakka akkam jedhee isinii hima baay'een keessan akkas jettanii ni beektanii viidiyoo godhii keenya irratti ilaalanii ijoolleen baay'een gara kee dhufuudhaan bitatu yookaan xalabatu jettanii isin afaan biyya sanii ta'ee hin beeku. Sanumaaf viidiyoo godhee hijaabni tunnillee hijaaba baay'ee bareeda taate ani fi kiyya fayyadameera tanniin taa'amu isinitti agarsiisaa jiru tana hillootu hedduu bareeddi jechuudha. Guurraattiin tunniin immoo dhiqqoo amalaloo qabdi. Shaaliin kunniin jira qarshii 1600 tokkoffaa isaati. Qarshii 200 ni jira garuu tokkoffaan isaa 1600 kana bira jiru. Minxaafiin tunni tokkoffaaf lammaffaa qabdi. Kun akkuma argaa jirtan kana tokkoffaan isii qarshii 2500 lammaffaan isii bakka kamittuu ni argama. Bakka kamittuu karaa irratti illee jechuudha. Gabayaa gisee deemtan 1700 1600 garaagarummaa qaba garuu jechuudha. Hordoftoota kiyya akkana isinin jaa shiitiif shaarbiin kunniin qarshii 2900 gogoraa isaa hojjoo barbaadan 3500 hijaabni tun qarshii 2000 akkana isinin jaa shiitaaf shaarbii qofa yoo barbaadan 2900 qofa shaarbiiwwan shaarbii kwaaلیtii shaarbii Dubaayiti. Namoonni barbaadan heeloo jettanii obboleeyyan keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii isin jaa obboleeyyan keessan ta'uu danda'a haadha teessan ta'uu danda'a nama kamiyyuu jechuudha hiriyoota keessanis ta'uu ofii keessanis ta'uu danda'a kana fakkaata. Erga isallee viidiyoo godhee geesseen booda kunoo dhiqadhee maashaallah tabaarakallaa jummaa kiyya deemuu fi asumaan viidiyoo godhee fi garuu meeshaa aspeezaa buna sukkaara teemira kaartoonii tokko buna kiiloo 5 sukkaara kiiloo 5 midhaan shoorbaa kiiloo 5 ni qabdi viidiyoo keessan galchine asitti viidiyoo gadi guuruun bakka akkuma durii isiniin jedhe gibbii keessa minxaafii dhiqe waan ta'eef natti hin tolle isii ergee jira aspeezaa zayitii teemira buna sukkaara ni qabdi jechuudha gamisiraan bahu. Egaa namoonni barbaadan heeloo jechuu dandeettanii hijaaba kana mootu akka tokko isinitti agarsiisa jedheeti ammallee warri haga amma obsaan feetanii daawwataa jirtan laayikii gochuu hin dagatinaa laayikii waggoota nomtuu isinirraa hin hir'atu anaaf immoo viidiyoon kee akka vaayiraalii na bahu naa taasisa jechuudha yookaan namni bahe hedduu bira akka gahu taasisa kanaaf laayikii godha. Shaarbii tana laala diizaayinii lamaan qabdi yoo barbaadan gara baaboo sanii yoo uffattanis hedduu namatti tolti gara nanillee hedduu namatti tolti jechuudha. Hordoftoota baay'ee akka bareeddi haphiidha warroota looyaan keessatti ramadamti jechuudha garuu hedduu akka miidhagdii ijaaba qabdu ijaaba yoo fayyadamtan halluu kana kanaan jira isiidhaaf ka ordarii godhe amma bifa afur kan wal fakkaatu naan jette garuu
diizaayiniin isaa tokkuma halluun isaa garaagara jechuudha. Magaalaa tana hedduu jaaladheera. Magaalaaf gurraacha filannoo kiyya yeroo hedduuti irsaas kalarii magaala gurraacha uffata keessaa jechuudha. Waaw agartanii diizaayiniin isaa kunin hedduu takka namatti tola. Firee afurii kanatti narraa ordarii godhattee jirti. Firee sadii immoo tanatti narraa ordarii godhattee jirti. Tana fayyadamee argee jira. Hillootu xiqqoon yaati bakka hedduu takka namatti tolti jechuudha. Namarra dhaabatti. Qarshiin hijaaba kanneen meeqa jechuun keessa waan hin oolle qarshii 600 qofa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun akkuma argaa jirtan kan waaw maashaallah tabarakallah akkana isin isin garuu baay'ee waan irraa bitteef qarshii 550 godheefiitii ture gatiin qarshii 600 garuu jechuudha. Halluu sadihiini irsaas kalarillee of keessaa qaba. Isa kana mootu kun qarshii 500 inni kun firee lamatti naan jirte. Isa kana viidiyoo tanaan duran gadhiise irraa iskiriinshotii gootee natti ergite kana fakkaata jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni shita babbareedaa barbaadan shaalii uffata dhiirallee bintisaa ajajaan fidana bira hin jiru. Shiitaaf shaarbii namoonni barbaadan shiitii qofallee namoonni barbaadan karaa waasaappittiin heeroo jechuun dagatina. Viidiyoon kiyya goolabameeti jira. Warri hagamaa dhaggeeffattan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan naa tura.